Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan koo jirra jirtu warroonni chaanaala kootiif maatii taatan hundi keessaniyyuu kiristaana musliimaa osoo hin jenne Oromoon hundinuu jirtu baga jiraattan isiniin jecha warroonni chaanaala kootiif haaraa taatan laayikii sabskiraabii gochuu hin dagatina. Warroonni immoo maatii koo taatanii laayikii sabskiraabii gootan guddaa galatooma isiniin jedha. Kanumatti aansee har'a wanti ani qabadhee isinii dhufe akkaataa keekatti hojjetanii keeka burtukaanarraa akkaataa itti hojjetamu duraan dursanii burtukaana akka kanatti qopheeffannaa abbaa sadii jechuudha. Isaan booda egaa burtukaana qopheeffannee kallaaxaa yookiin maashina itti daakamu qopheeffannaa qodaa burtukaanarree akka kanatti xixiqqeessinee gasharree yookiin murree yookiin daaknee qopheeffannaa. Jigaanee qolarraa baafnee maashinatti daakna. Maashina akka kanaatti yookaan immoo kallaaxaa isa afaan arabaatiin jedhamutti. Hedduu tokko bareedaa keekni burtukaanaa siniin jedha nukatti qola. Itti yaafnee daaknee calaltuu yookiin gingilcha akkanaatitti bishaan isaa kun burcuqqoo lama bahee burcuqqoo tokko keeka hojjenna, burcuqqoo tokko immoo waan keekarra naqnuun hojjenna. Kana fakkaataa asiirri burtukaana sambooda wanti nu barbaachisu kunoo asiira burtukaanaa burcuqqoo tokko, sukkaaraa burcuqqoo tokko, killee yookaan buuphaa abbaa sadii, qola burtukaanaa, finiila, baakeen boodaraa, daakuudha. Wantoota kana nu barbaachisa. Ammas immoo nishaa yookaan daakuu boqqolloo illee nu barbaachisa xiqqoosaa jechuudha. Zibaadillee nu barbaachisa. Kunoo zibaadii abbaa tokko, zibaadii guutuu isaa osoo hin taane nuusa yookiin malaagaa guddaa tokko jechuudha. Killee sadeen kunoo qopheeffannee akkanatti killee immoo sirriitti killee yookaan buuphaa sirriitti rukunna. Kun baakin boodara malaagaa sukkaaraa tokko, kun sukkaara. Amma sirriitti rukutanna sukkaaraa fi baakin boodara killee iddoo tokkotti sirriitti rukutanna akka inni killeen yookaan buuphaan foolii akka hin godhanne. Akka kanatti sirriitti bulleessinee rukunna. Kuni killee fi sukkaara baakin boodarii. Amma kana fakkaataa. Zibaadii nuus malaagaa guddaa tokko yookaan maankaa guddaa tokko, maankaa guddaa lamatti godhanna. Zibaadii maankaa lamatti godhanne. Kuni qola burtukaanaati. Kun asiira burtukaanaa burcuqqoo tokko. Achii kaanee sirriitti walitti rukunnee wal nyaachifna. Achii kaanee gannoo nyaatee haliib niidoo yookaan aannan daakuusaa malaagaa yookaan maankaa guddaa abbaa lamatti goona. Nama sirriitti rukunnaa jechuudha. Akka inni sirriitti ol fudhatu. Amma immoo zayitii nuusa burcuqqoo itti goona.
No, nus burcuqqoo achi kaanee daqiiqa kun yookaan daakuudha. Eega zayitii walii rukunnee kaanee daakuutti naqnee daqiiqa yookaan daakuudha kun daakuu hangaasiin nuti barbaachise. Itti kaanee nishaa yookaan daakuu boqqolloo itti goona kornar fudurna nishaa itti goona. Nishaa itti goona kaanee baakin boodara itti goona. Kun nishaadha. Nishaa kan daakuu boqqollooti. Malaagaa lamatti goona. Amma baakin boodarratti goona. Amma eega daakuun kanatti itti naqannee waa hundatti naqnee kun baakin boodara. Baakin boodara malaagaa sukkaaraa tokkotti naqna. Amma sirriitti walii rukunnaa jechuudha. Sirriitti ol nyaachifna. Akka kanatti ol nyaachifnee jechuudha. Qodaa qopheeffannee qodaa keekatti hojjennu sirriitti qopheeffannee zayitiidhaan xiqqoo zayitii irra jennee achi kaanee daqiiqa yookaan duqeetii irra firfirsina. Achi keekichatti naqnaa. Kun akka kanatti suuta jennee itti naqnaa. Akka inni sirriitti wal gahutti jechuudha. Nuti akka kanatti itti naqannee furnee kaanna. Isaan booddee daqiiqaa 30 yookaan hanga 35 furnoo keessa keenya. Achi booda kun akka kana fakkaata. Waaw maashaallah. Hedduu tokko bareedaa, hedduu tokko mi'aa. Alaa bituurra ofii keenya manatti hojjetachuu yaa. Kun immoo wanta irra nam'u kun qola burtukaanaati. Kun nishaa yookaan daakuu boqqollooti. Qola burtukaanaa burcuqqoo tokko burtukaana asiira burtukaanaa jigoote burcuqqoo tokko nishaa malaagaa lama yookaan daakuu duqeetii daakuu boqqolloo malaagaa lama. Achi zafaraan warri qabdan zafaraan isaa aramni gaawwatti guutuu sadiimaa san xiqqoo keessa buuftanii akkanatti abidda irratti bilcheessine. Achi kaanee kun akka kanatti irratti naqnee nyaachuu ni dandeenya. Gamanuma warroonni chaanaala kootiif haaraa taatan laayikii sabskiraabii gochuu hin dagatinaadha. Yaada qabaattan koomantii jalatti naa barreessadha. Warroonni immoo maatii koo taatanii na jajjabeessitan gamanumaan galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoon koo kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hordoftoonni fi jaalatamtoonni chaanaala kootii hundi keessaniyyuu galatoomaa. Hedduu tokko isin jaaladha. Kabajamaa isiniin jedha. Na jajjabeessitanii asiin nagahuu keessaniif. Warri immoo mana kootiif haaraa taatan laayikii sabskiraabii gochuu hin dagatinaadha. Isiniin jedha. Koottaa buna dhugaadha. Keekni kana fakkaata. Kun buna danfifannee akkasii hordoftoota fi kabajamtoota koo bakka jirtanitti nagaan rabbi isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.